Mee kaabtaamuu lammuu haabtaamuu osoo hin taane kaabtaamuu horii jechaadha kaabtaamuun. Kaabtaamuu lammuu waan Jawaar irratti muudii qabate. Muudii qabachuu ishiiti yaa dhaggeeffannu waan ishiin jette. Qabate sooshaal miidiyaa irratti Dr. Ilillii nama hiriyaa obboleessa kiyya Jawaariin dhugaa waaqayyoo mimmaantu na qabate sooshaal miidiyaa irratti Dr. Ilillii wajjin lama ta'anii qilleensa sana keessa dhaabbatee gaafanni ayyaana kana kabajachuudhaaf mul'isuudhaaf akkas ta'u baay'ee na gaddisiise. Is my brother nama waggaa baay'ee wal beekuudhaan hangafoota amma aangoorra jiran kana turan beeka. Kaabtaamuu lammuun akkuma Jawaar irratti muudii qabate. Kaabtaamuu lammuu tokkoffaa atii fi Jawaarii kiiloomeetira miliyoona tokko walirraa fagaattu. Beekumsaanis bareedumaanis waan hundaanuu kiiloomeetira miliyoona tokko walirraa fagaattu. Kaabtaamuu lammuu ati silaa tiksee harree waliin tiksee hoolaa waliin ooluu qabdaa jechaadha. Kaabtaamuu lammuu Jawaar Mahammad goofaree qeerroo filatee deema. Ati garuu kaabtaamuu lammuu yookaan haabtaamuu lammuu tan jedhamtu hudduu niitii keetirraa rifeensa cirtee birrii kaffaltee rifeensa kee kana malaaxaa dhaabsifattee baay'izawwee namni malaaxaa ta'u nama abaarramaadha. Dafeetoo daa'ummaadhaan malaaxaa ta'u kaabtaamuu lammuu daa'ummaadhaan malaaxaa ta'e. Rifeensa hudduu jaartii keetirraa cirtee walitti cimmistee nama dhaabsifattee Jawaar ammoo rifeensa uumamaan qabaa jechaan ilma Oromoo an dhugaadhaaf dubbatu. Rifeensi haadha warraa kee waan si ga'uu dadhabeef mataan kee guddaa hanga dhakaa waan ga'uufi bakkee kana siin marginee siin taane jechaadha. Kaabtaamuu lammuu bakka ati muudii Jawaar irratti qabatte suni Neezerlaand yookaan Hoolaand jedhama jechaadha. Abbaa qabeenyaa gurguddaa nama aangoo gurguddaa qabutu bakkee san naqaa jechaadha. Doofa maa itti beekta kanan beektu? Bakkee sun maal akka ta'e ani yeroo sadii dhaqee jira bakkee sana jechaadha. Bakka addunyaa kanarraa turistoonni walitti qabamanii jechaadha bakkee sun. Jawaaris bakkuma san naqee bashannanaaf dhaqee wanti biraamtu hin jiru. Kaabtaamuu lammuu mootummaas fayyaddu. Mootummaanis hin beeku. Dirqamumaan hudduu kee luka kee ol saqqaltee ta'u na gudeedadhaa maaloo biltsiginnaa dha'anii maal jetta malee biltsiginnaanis hin beeku. Haati tee si deesse bakka ati itti dhalatte. Haati Oromoo tan ollaa keetitti dhalatte bakka ati itti dhalatte sanitti gudeeddamaa jirti guyyaa tokko sagaleen taaneef. Dr. Abiyyi na haa jaalatu Shimallis Abdiisaa na haa jaalatu jetteetoo daaddeedhaan deemtetoo hudduu kee akkanatti qoobsitee shimee kiyyaa Abiyyi kiyyaa jechaa jirtabe wanti biraa homtuu hin jiru. Namni uummataaf hojjetu akkana haa caaluudha namni uummataaf hojjete jechaadha. Jawaar namni Baqqalaa Garbaati Maraaraa Guddinaati namni uummataaf hojjete. Lammaa Magarsaati Qeerroo Oromiyaati. Abdul Jabbaari Daadhii Galaan namni Oromoodhaaf hojjete. Meeqa waamne too dhiisa. Tortora yoo ati waan akkasii kana dhiisuu baatte biltsiginnaa deeggartaa deeggari mirga kan keeti jechaadha. Qabsaa'ota Oromoo irratti xiyyeeffattee ijoollee Wallaggaarraa dhufanii tooyi Finfinnee keessatti irreecha irratti sirbanii irratti xiyyeeffattee waan ati hojjechaa jirtu miidiyaa irratti argaa jirra jechaadha. Okay? Qabsaa'ota Oromoo irraa bu'i uummata Oromoof Oromoo walitti hin naqini tan biltsiginnaa deeggaru uummata Oromoo tan woboo deeggaru uummata Oromoo bayi daasporaan Oromoo warri biyya keessa jirtan daasporaan paaspoortii biyya alaa baafatee too lammii biyya alaa qabaatee too daasporaan nana kaabtaamuu lammuu namoonni akkasii baay'eetu jira. Oromiyaa irra dhufanii haadha Oromoo buqqisanii lafa fudhatanii
irratti illee ni ijaaranii in chabachabu jechaadha. Daasporaa jechuun baay'inaanii diina uummata Oromooti. Diina Afrikaati. Diina uummata Oromooti. Qeerroo daasporaa bakka argitanitti tarkaanfii irratti fudhadhaa. Warra hojii kana hojjetu. Warra nagaan biyya keessatti misooma irratti bobba'u hin tuqinaa. Warra haadha Oromoo buqqisu lafa Oromoo fudhateetoo ganda biraatti chabachabu an akka Habtaamuu Lammuu kana hin dhiisinaa. Hattoota akkanaa kana hin dhiisinaa. Qoshaasha. Mahayyima Habtaamuu Lammuu. Daddab. Kutaa sadi keessa miti baqatteeto tan deemte. Wayyaanee sodaattee baqattee tan deemte kutaa sadi keessa miti tortoraa. Deema Ameerikaatti Kanaadaatti galiittoo daa'ima ta'e guddifadha achitti hojiin hin jiraa biyya keessa teessee uummataaf uummata walitti hin naqine. Harree mootummaan illee sin beeku tortoraa haadha Habtaamuu Lammuu jedhamtu kan. Lammata kana booda Wallaggaa Minxisiyyoo Jawaar Mahammad jette qabsaa'oo Oromoo irratti afaan kee yoo bantu ta'e kana caala raggaxamtaa jechaadha. Naata nafare ballaa. Madafaaka Habtaamuu Lammuu. Albaatii mataa dhagaadha. Kanatti mataa rifeensi si biqiluu dide.